إيشين تجي ما تكوتين توان توان خبجات مين قالوا اسمه هذا كجرا أنا تكو خبجان ولا لا خنا هم داخنا نمني لك أنا ملا سي في إساتي متجارس خاص بريرني أمي لخي عارين دفهمي جارس خان كتير كبردو جارس خاطر راس لا كذي متي لا خلاص قلنا له كبامي تا يا بو أما كتاك أنا ما ربشان ولا لا أنت نفني لا ما أدري أنا كم لا تنفني أم تنسى تامسين لا ما لسه لا يعني أكو ما يسين لفتني سين اللي جلجتته لفت مرة رجال بتشوف جلجتنا مني يعني يشين دفنانا ندف معنا تني من أكل منا من جل جرفة لا إيه لا يناسبني أنا كو kabajamtoota kiyyaa waan alarraa bitamuu malu ani manatti isaaf qopheessee jira mana kiyya keessatti hojjedheetii jira Fatayira jedhama manatti dalagee jechuudha gatii xiqqoollee gadi buusaaf jedhee waan yaadeefi kanammoo anumarraa fideefi akka diikoora ta'e akka xiqqoo bareechuufi jechuudha wajjin kutaachaa nu dandeessu ركون dhiifama wajjin dhiifama jedhee أنا مقفهم la yaasimatis ما أدري la rakkoon hin jiru والله itti gammadu jedhee abdii qabaa yaanii bakka namni osoo hin beekin waan kana warnaan dhaggeeffannee درارتو مدي بر درارتو واتا gochuu dhabu dandeessi yaasimi akkam ijaarsi yan badatta jettee yoo asii fuutee ofoo ajjeefte gumaasi qaba aji deemiti yaasmin illee nu waam mujayyoolee seensisa nu amma garuu qophiin namaa ko akka baduun barbaadu akkan baduun barbaadu maqaan illee akka nu baadu dhaggeeffatu sima ijaarsaa mire sima afaan qabu waalaikum salaam seeni seen Urus mingine galatooma galatooma ta'a okay eeyyo kaasanis anu akkanumatti hina yaasmin dhiifama ka لا عادي ما الخير ما في lakki kee hirimaa fi لا عادي akkanumaan bakka kaameraa keessa akkan seenni barbaannee kaanee booda biroo yaada keenya jijjiiranne lakki homaa rakkoon qabdu yaadatu naa seentu jennee isin seesi. عادي أنا كلنا سفرة دقبي Akkasii malee. Akkasii aboo hajji ta jenne duruu jenne ta fuudha sittuu kenne haqa kee ofirraa hoo qabaadhe hojii waan haqa waaqeen ana taru ilaalaa jechi akkuma sani deemaati keessumaa nuu fida. akkasii mire yalla agasiif tasgabbaatu nu eegaan fiduuni anarra tumuruu dammoo siin Tole. siin عليكم السلام Tuffisi. ايوه Dubbisi. سلام Dubbisi maal? wal dubbisaa qabu Maal jedhan? Ha? abdii سلام Dubbisiin kalaas siinsi dubbisi. abdii kalas haa teessis بيته abdii haa teessis taa'ii La taa'e kalaas. لا 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 ما لجم ما لجم La koota stai. Stai no koota chita. nee sabin La la nee si. Nee Anchi boota. pa boota. nee boota ما Ta maal maal. هذا شنو اللي صار كيف يعني اسمع ترجمه ورا. وأجايبها وبقان في يوم يدقطوا مال وانتني الرفجي أما يجني بيوي مالي في. أجايب مخيني أنا كلاتو maali gattaa kama خي بس خلوني أنا قد تاي كابو دور اللي ستي من الرمى. تاي ابو. amma gattaa kana mara bishaan godhani maali لا أنت نفني lama أنت dira nan kabaj لا تنفني أنت نسي تامسين. لا ما لسه لا يعني اكو ما يسين لفتني سين اللي جلجتته لفت مره دغار بچو. جل جتنا مني يعني يشين دفنانا ندف معنا تني من أكل منا من جل جرفة لا إيه لا يناسبني أنا كو كسين. لا أنا كلا خلاص تادس la shef lana man bilis gatta isli ma wonni galtu ma la ya rakko ati galtu mali ma rakko mal تنتل ma sabab لا لا سبب. أنا تنتل la wonni to sabab abar wan kana ni dole jidi dubba dugo لا وانت كلا دبتشو لا لا يا اسمي ما انت ma to bade me yani sabab ni wan kana fini mal شنو سوانتني أنت نفهم من عقلي ما جرا له. عروس يسال لما نقول يا تنيوي خلاص لا، يا عروس نتراجع يعني خلاص كلا la yasmin dhageeffadhu kaati jalqaba taa'iti dhageeffadhu taa'iti waan kana yaani nurra tasgabba nurra fudhu ننفس sabab nu yaani bar dhugaa jiru simuuf barnuti atam wonne
dura gattaa tasgabbaa'ee gattaa'iti dhageeffatu tasgabbaa'ee gattaa'iti booda maaliif hunni akkana yaani waan deemnu kana sagantaa kana booda barteeti yoo nabilisii fuudhuuf deemullee nu asuu jirra yoo akka isaan lamaan dhufan qabeetan kanas maana yaamtarra inni ta'a hin beenu nun beenu hiriyoota si hojii dhufte Maan dhufanii ana maali naaf si wal maroo nama naaf jaarsin jaartee maala shi. walitti uumamaan qabdanii Maal wal qabdi? la atama yaasmin dhageeffadhu kan kabajaa keenyallee fudhuti nullee ani waa'if asitti argamne waan kanallee nurra hubadhuti wanna jedhe malee akkan aartiileen fiiginati Naka yaani sila nama tokko yaani isaan lama yaamtanii mi aruusa godhuu yaataniif anna yaamun qabdi Aruusa maaliif nu godhan haa himee isaa? arsuuf moo isin maaliif yaamtanii aruuza eenyu jedhama aruuza namaas hin jedhamu nullee mee amma jaarsa kan kee qofa affeerameera kunniin namaa miti nin beeka kunniin namaa miti nin beeka kan hunda nin beeka isiin xayyi maal taate Kanas watiin tu jaalladhe. waan Namni dubbanne tokko kabajaati mee kana walitti sumee takka jira. Namni tokko kabajaan malee. kana hundaa kana namni lalloo qaba ana malee siifi isaati miti jaarsa keessa bira jira inni maal jechuun ammiila khiyaaniin dhufeemi jaarsa kan keetis qabaddoon jaarsa katirraa asii la akkasii miti Naafuras gannaan lalloo qabami takka lama hin jiru malee amma waa hunda dubbatin ati mee dhiifama akkuma dura siin jedhe amma isiin dubbataan jirtu abboo ati gattaa'e amma jarana abboo gattaa'e ati gattaa'e ati dubbatummaan du hafla naman jeegina gattaa'e hafla naman diijeenii ati gattaa'e laa naflaa hin jeene bar osoo isaan lamaan yaamtanii anna dhiiftanii natti irratti yaa yaasmiin nu amantee dhabaatti abboon akka kannaaf yoo feete an isin lamaa waamne isin ammoo ganda hiriyyaa isiiti kunoo as dhufte jechuudha warri kun isin hiriyyaadha Isi asuma dhufte akka asuma dhufte malee waan biraati Ammani caqasnaayyee maali silaa khayru maashaallah. ati afoonaa illaan hun jedhe kaatiin ofi fataa hartaba Adi adi. la amma ma akka afoonaa illaan jedhaa yoo olkaame Eenyu feenyu. ati fisiin wannumaan dhiise Abdii. dhiisee jira Abdiin kalas si maraabo. Dongorri tokko isaan lamaan jidduu hin jiru. Wanta isin galmeessin. Dongorri isaan lamaan jidduu jiru. Miccoo anaaf ishee dhame ka duraan wajji waa waliin haasofne siin fuudha maal jennee ture mire. Miccoo sun garuu ifaan achi dhiisee dhufan sababa jaartiitii biraan dhufe. Ishii tana wayiin fuudhee nakaa gurraddee hojii jiraadhe. Wayin furannee bara fuudhee achi wayii wajji galee arra badii itti dalagee sun achi dhufe bakka doonaa badii qaba. Tamam. Ishii tana waan takka sun itti hojjetiin nadiifan asit deebi'e. Moo aywa obboleetii tiyya garuu immoo waan shakkiin jedhiin shakkii tana keessa galtee wanni si heerolchiisu hin jiru. Namni na wajji nyaate akkamitti asii isa jalaa asiitti dhaqee nagan. Natti hin tolle gaa. kalas dhiifama kalas haji waan kana waa sitti maraa atu badii guddaa qabda nu amma waan kana keessa seentee dhageeffadhu nuti amma walumaa galatti yaasmin dhageetillee bultumatti dhagaartaami ati si dhagee daraartu nuti amma iddoo kana wanni argamneef jaarsummaa keessa lallaaquuf kana lallaaluuf sun taane dhimma iddoo kana argamne asitti namni hunduu as dhufeeftu jira jechuudha sagantaa irra argamne mire sagantaa kana xumurannee kaaniiti yoo dandeenye dubbii keessanis itti deebinee booda laaluu hin dandeenya kanaafuu atillee amma tasgabbaa'ii wanni fedhes yaani amma yaamamtee kabajaa mana namaa dhuftee mire nuundu akkasuma yaamanii dhufne waan ta'eef kanaafuu maslaa kanaaf jecha sagantaan namaa akka hin banne nu hundinuu waan kana xumurree kaaneeti booda waan jiru deebina jechuudha kanaafuu amma waa takka isin irraan barbaannu akka namaatti akka uummata kaanitti kabajaa nu hunduu teenyituma atis waa takka hin dubbate atillee waa takka hin dubbatin isinii galaami kanaafuu Wanta kas dubbachuu danda'a sagantaa namarra jira waan ta'eef wanta kas dubbachuu danda'a maaliif osoo ishiin jaartii xiyyeetaatee bakka bira fuudhee hajji wanta kaa jirara isii tan osoo arra bakka bira fuudhee isii bakka magaalaa bira dhiisee arra as bira dhufee isiin tun fiigaan ala dhufte arra proogiraamni kun walirra nu qabee dhugaadha yaa'ii godhuu dandeessi maaliif jaartii xiyyaa waan hin ta'iniif garuu nama tokko yeroo duraatiif naa taatee hin fuudha jedhullee boodarra immoo naaf ta'uu dhabdee nama kana proogiraama kayya keessa galchee naa ta'uu diddee isii tana firaa dhiisuu hin danda'a. Maaliif isii tana dhiisee dhufuun kan danda'a asirratti ammoo yaa'iin takka wanni uumamtu hin jirtu maaliif hin fuune kaa waan irraa hin qabneef. kunoo dhageessa waan isin jedhu illee itti yaade malee waan san hojiirra oolchee isin jechaa jira kanaafuu atamas illee hinaafamu akkana fuula si gurraachise jedhe kanaafuu aariin isin jenna atillee waa takka hin dubbatini amma kan irra jiru sagantaa namaati kanaafuu waa takka isin irraan feenu amma kan asuma dhaabaa nurra abdii gara sagantaa keessa deebi. asuma dhaabna dubbii teessan boodatti deebina kabajamtoota hordoftoota keenyaa dhiifama lafa mataa jecha bakkee waan nu hanqateef obboleettii teenya atillee baay'ee galatoomii yaasmin atilis baay'ee guddaa galatoomii isinis aarii guddaa qabdi dhugaa dubbachuudha jechaadha waa hedduun irra ta'ee garuu hin dubbadhu sababa keessan adda ukkaamameera nuun jette yaasmin xiqqoo dallantee turte ammaayyuu dallansuun keessaa mul'atti wama godhuuf deemtanuu argina jedhaa turte akka waan ammaayyuu qophiin kun jaarsisiitiif jara lamaan walitti fuusuuf deemnuuti nu goote garuu mucayyoon nu waamne kalaas akkuma dura dubbanne gandii ganda isii waan ta'eef dhufte kana amma qophii namaan baddeessinu isin lachuu wanni dubbattan tokko akka hin jirre eeyyama isinii goonu jechaadha
waan takkan dubbattanii booda irratti ammoo dubbii teessan laallee gara nagaatiin isinii xumurrannee abdii guddaa qabna. kabajamtoota hordoftoota keenya warri viidiyoo kana jaalatan laayik godhaa yaada keessan karaa koomeentiitiin nu barreessaa isiniin jenna viidiyoon kun isinitti waan dheeratuuf viidiyoo biroo irratti wal agarraa isiniin jenna maa baati